mootummaan harka nagaaf diriirsee har'as hindachaasu jedhan Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Prezidaanti Shimallis gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti garaagarummaa jiru dhiphisuun rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa mudatee karaa nagaan hiikuun nageenyaa fi misooma uummata Oromoo guutummaatti deebisuuf qaamolee hidhatanii socho'anii fi waamicha walirraa hin cinne taasisuuf yaaliiwwan marii gochaa turuu ibsan. Kanaanis yeroo garaagaraatti hidhattoonni murna adda addaa kumaatamaan lakkaawwaman galuunii gadadoo uummata isaanii gahaa ture hir'isuu keessatti qooda bahataa jiraachuu yaadachiisaniiru. Mootummaan hidhattoota waamicha nagaa fudhachuun araaraan galaa turanii fi galaa jiran akkasumas qaamolee qooda fudhattoota milkaa'ina nagaa hanga ammaa argameef gumaachan maraa fi dinqisiifannaa fi kabaja olaanaa kan qaban ta'uu irra deebiin ibsuun barbaadaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoo fi waadaa rakkoo nageenyaa uummata keenya mankaraarsaa jiru karaa nagaan hiikuuf qabu har'as kan hin laaffisnee fi karra araaraaf bane kan hin cufne ta'uu hubachiisaniiru. Bu'uuruma kanaanii qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an keessaa gareen waboo zoonii giddugaleessaa jedhee of waamuun mootummaa waliin marii nagaa adeemsisuun garaagarummaa isaa karaa nagaan tarkaanfachiisuu fi fedhii qabaachuu dhiyeenya ibsuun isaa kan yaadachiisaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo gareen kun qabatee daran kan jajjabeessuu fi ija gaariin kan ilaalu ta'uu eeranii gareen kun fedhii isaa gochaan agarsiisuu fi murannoo qabaannaan mootummaan keenya akkuma waadaa galee karaa dheeraa deemee simachuun marii nagaatii fi qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Dabalataanis mootummaan hidhattoota karaa nagaaf araaraa filachuun galaa jiranii fi galuu yaadaniif haalota jiruu fi jireenya isaanii deebisanii gadi dhaabbachuu fi hawaasatti madaqsuuf isaan barbaachisan hunda mijeessuu cimsee kan itti fufu ta'uu kaasaniiru. Akkasumas kanneen garaagarummaa yaadaa isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu barbaadanii fi dirree siyaasaa falmii yaadaaf mijatu kan qopheessu qofa osoo hin taane tiksuuf yeroo kamuu dammaqinaan kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan waamicha nagaa fi araaraa obsa olaanaadhaan irra deddeebiin gochaa tureera ammas itti jiraa jedhan. Dheebinu uummataa misoomaaf nageenya qe'ee isaati araaraa fi tokkummaa maatii isaati jedhanii boqonnaan walitti bu'iinsaa cufamee garaagarummaa jiru marii fi marabbaan hiikamee nagaan bahee galuun hawwii guutuu hawaasaa ta'us himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii marii nagaa gareen waboo zoonii giddugaleessaa ofiin jedhu agarsiise daran kan jajjabeessuu fi haala dandeessisoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hunda uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaan hiikuu fi qophii ta'uu isaa maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebiin mirkaneessaa. Qaamolee qooda fudhattoota rakkoo nageenyaa mudate karaa nagaatiin akka hiikamu tattaaffii gochaa turan hundi deeggarsa keessan daran cimsuun fedhii marii nagaatti kana garee waboo zoonii giddugaleessaa ofiin jedhu biraa mul'ate milkaa'inaan akka goolabamuuf nu waliin akka dhaabbattan imaanaa jechuun barbaadaa jedhan Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'oolitti badhaasa hooggansa Smart City badhaafaman. Aadde Adaanach jireenya jiraattota magaalichaa fooyyessuu fi bu'uuraalee misooma magaalichaa fooyyessuuf hooggansa mul'ataan masaakamee kennaa waan jiraniif akka badhaasa kanaaf filaman eerameera. Aadde Adaanach kantiibota magaalota 115 biyyoota 72 irraa hirmaatan caaluun badhaafamanii magaalaa Finfinnee jijjiiruu fi hooggansa laatanii fi jijjiirama qabatamaan agarsiisan hooggantoota idila addunyaan fudhatamummaa guddaa akka argate eerameera. Hojii misooma koolidaraa qilleensa naannoon firoomee teeknooloojiin deeggaramee fi misooma waaraa magaalicha keessatti fiduun fayyadamummaa jiraattotaa haalaan guddisuu hojjechuu isaaniif beekamtii kennuu dhaabbatichi ibseera. Aadde Adaanach misooma hirmaachisaa tajaajila hawaasaa dhaqqabamaa fi mijataa taasisuu akkasumas lammiilee galii gadi aanaa giddugaleeffate irratti xiyyeeffate hojjechuun milkaa'oo ta'us waltajjii kanarratti eerameera. Sababa hojiin waltajjicha irratti argamu kan hin dandeenye kantiibaa Aadde Adaanach Abeebeen ergaa karaa koree badhaasichaaf erganiini beekamtiin kun tattaaffii waloon kan dhufee fi jireenya jiraattota magaalichaa fooyyessuuf qaamolee yeroo fi beekumsa isaanii gumaachan maraaf haa ta'u jedhaniiru. Badhaasonni akkasii hooggantoonni milkaa'ina isaanii akka wal jijjiiranii fi waloon akka hojjetan magaalota ammayyaa akka uuman isaan gargaaras jedhan.
Itoophiyaan alergii bunaa irraa galii birrii biliyoona 1.4 ol argachuu abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beekse. Abbaan taayitichaa bunni keenya badhaadhina keenyaaf mata duree jedhuun seektara bunaaf shaayii fi mi'eessituu irratti raawwii olaanaa qaamota taasisanii fi beekamtii kennuuf akka jiru himee jira. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa Dr. Dabalaa Addunyaa himanii jiru. Abarraa Tashoomaa gabaasa dabalataa qaba. Bunni kan jalqaba argame Itoophiyaa keessatti akka ta'e ni dubbatama. Boodarra garuu Itoophiyaadhaa ka'ee ardii hundumattuu tatamsa'e. Addunyaa irratti buna oomishuudhaan biyyoota beekaman keessaa Biraazil sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Biraazilitti aanuudhaan biyyoonni akka Veetinaam, Kolombiyaa, Indooneeziyaa, Itoophiyaa, Honduraas, India, Mexico, Guatemala fi Peruun sadarkaa lammaffaatti hanga 10ffaatti qabatanii argamu. Itoophiyaan bakka argama koofii arabikaa yoo taatu oomishaalee gabaa alaaf dhiyaatan keessaa bunni isa tokkodha. Itoophiyaa keessatti bunni baay'inaan kan oomishamu naannolee Oromiyaa fi naannolee sabab-sablammootaa biroo keessattidha. Oromiyaa keessa godinaalee akka Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Wallagga Lixaa, Booranaa fi godinaalee Harargee keessattis baay'inaan oomishama. Itoophiyaan alergii bunaa irraa galii birrii biliyoona 1.4 ol argachuu ragaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan waggaa lamaan dura buna tonii 200,000 gabaa alaaf kan dhiyeessite yoo taatu bara 2016 bunni gabaa alaatiif dhiyaate hojii inisheetiivii hojjetameen gara tonii 300,000tti akka ol guddate eeram ragaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa irraa argame. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa bunni keenya badhaadhina keenyaaf mata duree jedhuun seektara bunaa shaayii fi mi'eessituu irratti raawwii olaanaa qaamota taasisaniif beekamtii kennuuf akka jiru ibseera. Beekamtii kanas abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa fi ministeerri qonnaa waliin ta'uun kan qopheesse ta'uunis eerame. Ibsicha kan kennan daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Dabalaa Addunyaa Itoophiyaan oomishaawwan qonnaa gara gabaa alaatti ergitu keessaa bunni 25 hanga 35 kan uwwisu ta'uu eeraniim. Kunis ammoo gama dinagdeetiin sharafa alaa kan argamsiisuu fi Itoophiyaan alergii bunaarraa galii birrii biliyoona 1.4 ol argachuus kaasaniiru. Sagantaa beekamtii kanneen buna keessatti gahee guddaa qaban isaanii badhaasuuf beekamtii kennuufiif kan nuti sagantaa qopheeffannee jirru. Bara baranaa kana yeroo jalqabaatiif biliyoona 1 miliyoona 400 ol galii bunarraa arganne waan ta'eeraa fi kana keessatti gahee warra qaban qotee bultoota dhiyeessitoota buna alatti ergan akkasumas immoo naannolee buna oomishan biyyootii buna baay'ee naannoorraa fudhatan akkasumas immoo kanneen wajjiniin hojii hojjechaa turan yerootti beekamtii isaaniif kennu yerootti isaaniin galateeffannoo ta'a jechuudha. Beekamtiin qaamolee buna alatti erguudhaan sharafa alaa argamsiisaniif kennamuuf jedhu kunis kanneen oomisha bunaa keessatti hirmaannaa guddaa qaban qonnaan bultoota dhiyeessitoota bunaa kanneen baay'inaan alatti erganii fi biyyoota buna baay'inaan fudhataniif kan kennamudha. Sagantaa beekamtii bara kanaa kan adda taasisu biyyoota kanneen buna baay'inaan fudhatan qonnaan bultoota kallattiin buna alatti erganii fi dubartoota buna alatti ergan kan hammate akka ta'e daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Dabalaa Addunyaa himaniiru. Bara baranaa kana keessatti biyyittiin yeroo jalqabaatiif gatii guddaa hagana galii guddaa hagana argattee waan ta'eef kun immoo barootii itti dhaananii jiraniif jajjabina waan ta'uuf kanarratti isaanii badhaasuuf jecha sagantaa qopheessineerra. Sagantaan kun yeroo jalqabaatiif kan inni qophaa'u kan inni adda isa taasisu tokkoffaa biyyootii kanneen kanaan dura buna keenya fudhatan bifa addaatiin kan isaanitti badhaafaman ta'a jechuudha. Gara biraa qotee bultoota kallattiitiin buna isaanii biyya alaatti ergachaa turan isaaniinis yerootti beekamtii guddaa isaaniif kennuudha. Kana dabalatees dubartoota kanneen buna keessatti gahee guddaa qaban warra buna biyya alaatti ergan isaaniinis yerootti beekamtii isaaniif kennuun ta'a. Buna soorratti dabalanii biyya alaatti warra ergan isaaniinis beekamtii isaaniif kennina. Kanaaf sagantaan kun sagantaa bifa adda ta'een kan ilaalamu waan ta'eeraa fi sagantaa akkasii abbaan taayitaa bunaa fi shaayii ministeera qonnaa wajjin ta'ee sagantaa kana qopheesseera. Sagantaa kanarratti aangoonni gurguddoon hin argamu. Bara kanattis yeroo jalqabaatiif galiin bunarraa argame guddaa yoo ta'u kunis ammoo baroota oomishaa itti aananii jiraniif jajjabina waan ta'eef sagantichi kan qophaa'e ta'uunis ibsameera. Irreechi malkaa ateetee waggoota 29f addaan citee bara 2000tti deebi'ee akkuma kan malkaa Finfinnee fi Aarsadii bifa duudhaa eeggatee fi nagaadhaan akka kabajamuu fi qophii taasisaa jirraa jedhan jaarsoliin biyya kutaa magaalaa Buraayyuu. Bulchiinsi waajjirri aadaa fi turizimii kutaa magaalichaas sirni axaarrii fi qulqulleessuu bakka irreeffannaa raawwatamuun keessummoota dhufan simachuu fi qophii ta'uu beeksisee jira. Bulchaa Nagara.
Irreechi malkaa teetee irreecha birraa kabajaman gurguddoo namoonni baay'inaan irratti argamuun kabajatan keessaa isa tokkodha. Irreechi malkaa teetee kun yeroo dheeraaf addaan citee turuu kan yaadatan jaarsoliin biyyaa kutaa magaalaa Buraayyuu waggoottan 15 darban bifa miidhagaa ta'een kabajamaa turuu kaasanii kan baranaas akkuma kan malkaa Finfinnee fi Arsadii bifa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamu himaniiru. Maqaan kiyya Bootolii Eegdoon jedhama. Abbaa Duulaa Gadaa Tuulamaatii fi koree irreecha hora Finfinneetii fi hora Bishooftuu akkasumas immoo hora malkaa teeteettillee egaa malkaa teetee addaan citee ture maqaa jirreetti baasanii akkasitti waggaa 29 addaan cite 2008 barbar kubeedha jechuudha. Akka haaraatti akka kabajamu godhamee haala bareedaadhaan gara sangaa 24 qalamee uummanni Oromiyaa keessa jiru asitti irreeffatee erga siyaasii torban hora sadeen Bishooftuutiin malkaa teeteetti kabajamaa jira. Maqaan koo Kabbaboo Tolchaa Deettiin jedhama. Jaarsa biyyaati. Malkaa irreechaa Finfinnee fi Arsadee Waaqayyoof haa galatu nagaadhaan dhume. Qophiin malkaa teetee qophii gaariirra jira. Dargaggeessi dargaggeettiin abbootiin gadaa hayyooliin siiqee jaarsoliin biyyaa jiraattonni keessumaa simachaa jira. Irreechi malkaa teetee kun namoonni kutaalee biyyaa garaagaraa fi akkasumas biyya alaarraa dhufanii irratti kan hirmaatan waan ta'eef simannaa barbaachisu taasisuudhaan waliin kabajuuf qophii ta'us dubbatu. Sabaaf sablammiitu nutti dhufaa jira. Sabaaf sablammii kana immoo duudhaa Oromummaatiin simannee nagaa Buraayyuu eegsifne nagaa qe'ee keenyaa eegsifne nagaa irreecha malkaa teetee eegsifne akka nagaan keessummaa keenya gaggeessinu jedha. Uummanni hora sadii irratti argame hora Finfinnee irratti argame Buraayyuu nutti dhufu isaan haaluma gaarii haaluma kalee baranne saniin Oromoo safuu duudhaa beeka keessumaa nuti dhufu sanillee kabajnee ofii keenyaafillee marga jiidhaa qabannee alaabaa abbaa gadaa qabannee akkuma Finfinnee fi hora Bishooftuu irratti uummanni Oromoo bahee kabajateessan dhufee hora malkaa teetee kanallee dhufee kabajatee waaqa galateeffatee gara manaasaa galuu galaniin jedha. Itti gaafatamtuu Ajjira Aadaa fi Turizimii kutaa magaalaa Buraayyuu kan ta'an Aadde Lalisee Badaashuu irreecha malkaa teetee dilbata dhufu kana kabajamuuf akka kutaa magaalaa isaaniitti qophii barbaachisaa hunda xumuraa jiraachuu dubbatu. Irreecha malkaa teetee akka kilaastara Buraayyuutti Gafarsaa Gujee keessatti kan argamu kabajuudhaaf qophii bal'aadha kan nuti taasisaa jirru. Simannaa keessummootaa abbootii gadaa haadholii siinqee jaarsolii foollee keessummoota iddoo adda addaa irraa dhufan karaa hawwataa ta'een aadaa fi duudhaa isaa eeggateen simachuudhaaf qophii bal'aa taasisaa jirra jechuudha. Hojiin bakka irreeffannaa qulqulleessuu fi miidhagsuu dursee raawwatamuu kan himan Aadde Laliseen keessummoota dhufan simachuudhaan wajjin kabajuuf qophii ta'uus nu qoodan. Itti irreeffachuudhaaf dura xaaruu yookiin immoo qulqulleessitu barbaadama. Kun immoo gaafa fulbaana 18 xaarriin sun godhameeraa jechuudha. Akka abbootiin gadaa dargaggoonni dubartoonni haadholiin siinqee jiranitti abbootiin malkaa jiranitti malkaan sun xaarrameera qulqullaa'eera jechuudha. Kanaaf abbaan malkaa sun ammas guyyaa irreeffannaa sana dhaqee malkaa sana saaqee kan itti irreeffatamu ta'a jechuudha. Nageenyaa fi haala kabaja waliigalaa ayyaanichaa ilaalchisuunis mariin bal'aan kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin taasifamuu dubbatanii ayyaanichi milkiin akka irreeffatamuuf irratti hojjetamuu simaniiru. Egaa irreechi kun akka milkiidhaan akka kabajamuu fi gaheen keenya olaanaadha jechuudha. As keessatti qaamolee hawaasaa garaagaraa marii taasisaa turre jirra jechuudha. Akka kutaa magaalaa keenyatti akka kilaastaraattis mariisisaa turre irreechi kun karaa milkaa'ina qabuun akka xumuramuuf qaamni hawaasaa hundi gahee qabna waan ta'eef nageenya keenya sirriitti eeggannee milkaa'ina guddaadhaan akka xumurru ergaa koo dabarsuun barbaada. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.